warrina arrabsaa turtan hundi keessanuu dacheen isiniif haa bal'attu kunoo isiniif dhiisee keessaa isinii deemaa jira dacheen isiniif haa bal'attu ani wabii koo qofa barbaada malee wanti ani barbaade tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef dacheen isinii haa bal'attu arraba keessanillee achumatti hambifadhaadha anillee kunoo isinii deemaan jira jechuudha. Kararra kana fi nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii warri na jibbitanis warri na jaallattanis warri nu salphiste jettanis warri naaf mararamtanis nagaa qabdanii jirtanii ani jira galata rabbii haa ta'u malee egaa kunoo adeemtuu na taasisee jira jaalalli wabii jechuudha na zoorsaa jira walii gadi fayyaa dhabee jira akka maraatu ta'aa jira jechuudha anu maraatu ta'een jira maraatudha sejjammar fayyaa miti bar namni fayyaa qabu akkana ta'a namni fayyaa qabu akkanan ta'u mammaraadhe jechuudha baqqaayi innaa gaafan immoo wabii argadhe inni fayyaa kanaafiyyuu ammaaf gara bakka wabiin jiru deemuudhaaf jechaan jira jechuudha dirqama isaa argachuun qaba waan ta'eef bakka inni jiru deemuun qaba eessa deemuudhaaf jechaa jirtanaan jedha beektaa warri taaksii keessa jirani eenyu barbaadaa jirtanaan jedhaa jirani innaa achi keessatti immoo waan sagaleen xiqqoo jeequmsa qabuuf sagalee isaanii jalaa balleesse jechuudha yeroo sanatti dubbachuullee hin dandeenyaan illeedha jechuun bakka mataan kan koolee hedduu takka dhukubaa ture wabii afaan bilbilaa ture iddoo kanatti bilbilaa fi narraan kaasu bakka bilbila barnam bilbilaa barakka wayiitiin bilbila narraan kaasu ani nama tuffachuudha ta'ee maalatti kata hin beeku woomaa fuuyyuu jibbitee natti fakkaata ayyuu numtoonnaa irra kan na laalu jaalalumatti waanuma irraa na qabdeefini malee waanuman jaalalaan qababeefi malee bakka woomaa fuu jibbiteen jedha bakka amma dirqama bakka inni jirutti deemuu qaba gaa akka jedhanitti adaamaa jiraatu jedhanii bakka adaamaadhuma sana deema bagara cabdee naa yaatu adaamaadhuma sana deema jechuudha silkii bilbilaa fi ture barreessa fi ture deebii naaf hin deebisu maal goona hin dandeenya danda'uudha kanaaf akkuma dura isiniin jedhe warri waamee kanaan jettanii bakka manaan hin jedhina tsalootii qofa naa godhaa malee jechuudha fayyaa kan kootiif qofa tsalootii naa godha akkan isa argadhuuf qofa tsalootii naa godha inshaallah rabbiin jedhe immoo inni argadhaani akkasittiin karoorsee akkasittiin yaadee akkasitti jaalladhee nan dhaba hin jedhu viidiyoo wayii mana iyyaasutti argeetiniin ture na hedduu takka natti dhaga'ame yeroo isa viidiyoo sana laalusi maaliifini sababa isaatirraan kan ka'e namoonni baay'een jeeqamaa jira egaa sijjammar barii mucayyoo sun odoo jaallattee too jaalala isaa qabaatte isa dhiistee odoo inni biyya sana keessa jiru nama biraa filattu waan jaalala isaa hin qabneef isa dhiistee deemte bakka argitanii anamma jaalala isaatiin kanan maraataa jiru maali isin waan biyya ormaa jiru sanitti fakkaatee biyya ormaa hin jiru baranii sobeetan hanganam ruuziin isiin naan jennaan barzuu ruuziin mana madaamii keessaa yoo dhabame jedhe malee ani bar Itoophiyaadhuma hin jira yaa'u duraan dhugaa biyyuma ormaa ture amma immoo gara biyyaa galeen jira ergan gara biyyaa galee tureetiin jira kanaafiyyuu amma adaamaa deemuudhaaf hin jechaa jira jechuudha amma eessa jira sanitti fakkaate bakkeen kun intini beektani keenteriin beektu gara sabbata keenterii keessa ba'ee gara xooraayilochii fa'aan beektu natti fakkaate achiin keessa ba'ee deema jechuudha innaan deemutinidha ani kanan jiraadhu yaa jireenya kan koo sabbatarra waan ta'eef sabbatarraa gara adaamaa deemuuf jechaatiin hin jira jechuudha amma urfa baadiyyaa keessa hin jira jechuudha amma gara intinidha maal jedhama safarri kun jechuun namicha gaafadheen ture yuunatti himee ture gizee sana maal akka jedhamu innaa walaakin jechuudha amma gara adaamaa deemuudhaafini waan hundumaaf isaa jedheen jaanjaa kun akkasitti sammuun na zooree
abishoo ta'uudhaaf ani dhugaa isiniin jedhaa miti ani. Akka nama maraatee ta'e maraadheen jira sejjammar fayyaadhaan fayyaa miti bar. Namni fayyaan akkana qullaa buusee deema mamee namni silmayyoo mamee bira deemuudhaafan deemamee uffatuma seerarree uffadheen deemume. Lana garuu jaalalti jechuudha. Dhageessanii nama yeroo jaalattee bifaa fi uffannaa isaa maal isaan filate waan barbaade haa ta'uti. Filatiin jechuudha waan takkayyuu. Maaliif ati kan jaalatte nama sana waan ta'eef jaalala nama sanaa malee bifa nama sanaatii fi uffannaan nama sanaa waasiif hin godhu. Kanaaf egaa Iyyaasuun reebamaa ture miskiina Iyyaasuu bardurri irraan beekaan ture. Dhugaa Rabbi. Waggaa meeqa Iyyaasuu kana baay'ee nam gaariidha beektanii. Maal irratti han bare Iyyaasuu kana yeroo intiniin awwaardin yuutuubii intinaati fi eenyu maqaanis kan Adaamaatuu bitii fi kanuma Saayidoo jechuudha. Kan haadha manaa Saayidoo dhufee gara poostaa isaatiin ergamee fi inni isa achi fuudhee bakka poostaa isaanii sana intini awwaardi isaanii sana kennaa isaanii kenname sana banii raawwatee argisiisaa ture bakka innaa sanan bare jechuudha. Iyyaasuudha ergannaa sanaati nin hordofaani already Iyyaasuudhaan immoo nin beekaan yeroo tokko dubbisee illee ture. Iyyaasuun nama gaariidha. Iyyaasuun jibbinaa warri Iyyaasuu jibbitanillee dhiisa hin jibbinaati nam gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf Iyyaasuun jechuun bakka nama qumna garanyaadha nama iddoo qumna garaatti argamudha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokkollee waa'ee sababa waan tokko irratti intini jedhee mistiraadha. Yaa dubbisiin ture keessanii baay'ee waliin haasofnee turre yaa ta'u malee yaa bakka yeroo nama dubbisurre tasgabbiidhaan yaada namaa jijjiira. Kanaaf iyyuu Iyyaasuu illolinaanidha. Iyyaasuun balleessan qabu hojiidha. Hojii isaa immoo ni hojjeta. Namni immoo warri isaan kun kan wal jaalatis kan wal fuudhes walaa fuudhu kan wal dhiises walaa dhiisu inni waan sana keessa hin jiru. Waa'ee isaa osoo kana keessa gashuu baatanii warruma wal dhiisee fi warra wal fuudhee kana qofa haasofne gaariidha natti fakkaata. Warri waa'ee Iyyaasuu irratti dubbattanii tan caraacartan osoo dhiistanii isinii wayya. Akkasii walaakin jechuudha wabiikoo ati bakka akkuma zimmetteetti teessee hafte miti akkuma zimmetteetti amma eessa jirra isinitti fakkaatee ayyaar xeenaa keessa geenyeerra. Hin beektani warri beektan bari hin beektu amma akkamaa isinitti odeessani. Ayyaar xeenaa beektani? Ayyaar xeenaa kunoo safara kunoo meeshaati tuma sana achi geenyee jirra sagalataa Waaqayyo. Biyya mataadhaan isinitti odeessaa yoo barbaaddan. Akkasii kabajamtoota hordoftoota koo amma ka'anii deeman jira jechuudha wabii koo bira. Eessa manni gara mijoo balaan buute. Eessa namni ergiti si naan jedhanii turanii hiriyoonni isaa bakka isaan itti na eegan hin beeku garuu bakka ta'e naan jedhanii dawwaleef hin ture isaa dawwalaa narraa kaasuu dide. Uumame silkuma narraa kaasuu diduu isaa kanaan na aarsaa jira. Dhugaa dubbachuudha. Silkii narraa kaasuu diduu isaa kanaan na aarsaa jira ana waan biraa miti. Waan hundumaafu nagaa naaf ta'aadha. Rabbiin nagaadhaan walitti nu haa deebisu. Anaaf isa wal argisiisee yookiin immoo sagalee walii keenyaa wal nu dhageessisee walitti nu haa deebisu Rabbiin.